Ashama jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube Maammeet Rabbii caalaa har'a gosoota hayyoota qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Waan hin dubbisee fi taan hin jaaladheerra akka jaalattan abdii guddaadhaan qaba. Isin wajjin qooddachuudhaaf. Waa sadii sitti hin fakkaatini. Dubbachuun beekumsa, obsuun wallaalummaa, nama kabajuun sodaa sitti hin fakkaatini. Waa sadii hin sehin. Nama beektu hunda fira kee kan si lolu hunda diina kee badirraa kan si dhorku hammeenya hin sehinii jaa. Waa sadii hin hawwin. Bohokni quufaa miti, abaarsi eebbaa miti. Summiin qorichaa miti, hin hawwinii jaa. Nama sadii waa sadii jettee hin tilmaaminii. Nama kolfu hunda gammadaa, nama dureessa hunda arjaa, nama dhabaa hunda doqna jettee hin tilmaaminii jaa. Waan hin dubbisee fi taan hin jaaladheerraa'ee akka jaalattan abdii guddaadhaan qaba. Itti fayyadamtan je'eetiin hawwaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo biraa gorsoota kana fakkaatu qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Har'aaf waraabbii duraati hanga nu guddeeffadhaan isiniin jaa nagannaa tura.